barbaaddan ilillee keessan waaqayyoodhaaf mataa keessan gubbaatti haleluuyaa 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 mee sirriidhumatti waaqayyo warri isin gargaare gaarummaan waaqayyo mana keessan keessa kan jiru lapheen keessan waaqayyotti gammadaa kan jiru sirriidhumatti ilillee keessan waaqayyoodhaaf haleluuyaa galanni fulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u boleessa keenya hamoo waaqayyo isaa eebbisuu baay'ee afurri waaqayyoo karaasaa tokkumatti gallee namatti tola baay'ee eebbifamaa jirraa nootumatti fufee nutti eegaatiin ture afurri waaqayyoo nama tuqnaan afurri waaqayyoo namatti buunaan namni dhaabachuu hin danda'u waan dubbatu sin dhabu lapheen namaa yoo baname afurri waaqayyoo gatti guute booddee wanti keessaa bahu waan hin dhibneef waaqayyoo afura gaariitiin nu eebbisaatii jira gooftaan eebbifamu mee miila keenyaan dhaabannee dubbii waaqayyoo olii wajjin dhageenya ulfina dubbii sagalee waaqayyootiif miila keenyaan dhaabbannaa dubbii waaqayyoo olii wajjin dubbifanna warri macaafa qulqulluu harkarraa qabdan macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irraa kaasee nan dubbisa akkas jedha olii wajjin dubbifanna karra mandarichaa duraa namoota dhukkuba lamxii qaban afurtu ture isaan walii isaaniitiin maaliif amma dhumduutti as teenyaa nuyi gara mandarichaa dhaqna yoo jenne achi beelli waan jiruuf hin dhumna yoo asitti afnes hin dhumna waan ta'eef yoo nu baraaran hin jiraanna yoo nu ajjeesanis inuma dhumna kottaa gara buufata warra Sooriyaa dhaqnee ofiilla hin kenninaa jedhan gara buufata Sooriyaa dhaquudhaaf dimimmisa galgalaa hin ka'an yeroo daarii buufata Sooriyaa ga'an garuu namni tokko illee achi hin turre loltoonni Sooriyaa sagalee konkolaataa sagalee fardeenii fi sagalee loltoota baay'ee akka dhaga'an waaqayyo waan godheef walii isaaniitiin mootiin Eetotaa fi mootiin Gibxii akka nu rukutaniif mootiin Israa'el nutti bituu isaa ilaalaa jedhaniin kanaaf dimimmisa galgalaa ka'anii hin sokkan dunkaanota isaanii fardeen isaanii fi harroota isaanii buufata isaaniis akkuma jirutti dhiisanii lubbuu isaaniitiin jalaa hin ba'an jarreen dhukkuba lamxii qaban sun gara daadhii buufatichaa dhufanii dunkaana tokko ol galanii nyaatanii dhuganii kana booddees meetii warqee fi uffata fudhatanii dhaqanii hin dhokfatan ammoo deebi'anii dunkaana isa tokkotti ol galanii achi keessas immoo fudhatanii dhaqanii hin dhokfatan kana booddee walii isaaniitiin guyyichi guyyaa itti bisiraachoo himnu waan ta'eef nuyi arra calluma jechuun keenya waan gaarii hin hojjenne hamma lafti bari'utti yoo turre adabni nu argata kanaaf kottaa ammuma gara mandara mootummaa dhaqnee hin himnaa jedhan achumaan dhaqanii eegdota karra mandarichaa waamanii gara buufata loltoota Sooriyaa dhaqnee turre kunoo fardeeniif harroonni hidhamanii akkasuma dunkaanni akkuma dhaabamanii jiranitti argine malee namni tokko illee achi hin turre sagaleen namaas hin dhaga'amu ture jedhanii itti himan karra eegdonni sun immoo sagalee isaanii ol fudhatanii dubbicha warra mana mootummaa keessa jiranitti hin himanii ameen isa kaan dubbisuu dandeenya itti fufne amma barbaachisaa ta'e amma dubbisuu malaa dubbisee ija keenya irra kaanneetu yeroo gabaabaadhaaf kadhannaa hundumaa gararraa kan jirtu mootii bara baraa gaarummaa kee hundumaaf si galateeffannaa maqaa ilma kee Kiristoos Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u waa'ee yeroo kanaaf waa'ee sa'aatii kanaaf si galateeffannaa situ nu eegee situ nu gargaare situ yeroo kana nuuf kenne maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa eebbifamu amma immoo fuula kee jirraa si sagalee qaba si dubbii qaba dubbii keessa waa'ee baasu dubbii keessa dadhabaa jabeessu dubbii keessa jireenya namaa aaressu maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu seexanni inni amaan sun kan rukutame haa ta'u ayyaana kee nuuf baay'isi maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen noora galanni waaqayyoof haa ta'u yeroo keenya fayyadamuudhaaf jecha sagalee waaqayyoon dubbise kun tarii kallattii adda addaatiin tarii yookaan bifa barsiisaan bifa lallabaan bifa kadhannaan bifa faaruun bifa adda addaatiin sagalee kana dhageessan abdiin qaba keessatti yoo barsiifamu yeroo baay'ee sagaleen baay'een waan barsiifamuuf ergaa kana kallattii baay'een
akkasin dhageessan abdiin qaba. Arra garuu akka mata dureetti sagaleen Waaqayyoo kun laphee kootti waan ulfaate sitti dubbachuu waan barbaadu mata duree aaraadha. Ergaa kaleessa dhageenye sagalee kaleessa dhageenye ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumaa aaraadha? Kanaaf sagalee kana akka mata dureetti milkaa'uudhaaf kutannoo qabaadhu kan jedhu dubbachuu barbaada. Milkaa'uudhaaf kutannoo qabaadhu. Mee jecha dubbadhaan duukaa milkaa'uudhaaf kutannoo qabaadhu. Sagalee kana keessatti wanti nuti arginu namoota lamxii ta'anii biyya Samaariyaa keessaa gara karra mandara Samaariyaa fuulduratti gadi baafaman namoota lamxii ta'an afur argina. Namoonni lamxiin kun akka seenaatti yookaan immoo akka saba sanaatti saba Israa'el keessatti namni qaamni isaa lamxii ta'e yookaan immoo dhukkuba lamxii kana kan qabu saba keessa jiraachuu hin danda'u. Qofaatti nama keessaa yookaan saba keessaa hin baafama. Bakkeetti baafama. Dhukkuba lamxii baatee yookaas immoo lamxaa qaamni isaa yoo ta'e sabicha keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf saba sana keessaa gadi baafama. Inni qofaatti jiraata. Kanaaf yeroon kun yeroo Samaariyaa keessatti beelli baay'een jabaan turedha. Gara walii yoo dubbistan boqonnaa 7 lakkoofsa tokko kaasanii gaafa dubbiftan biyya Samaariyaa keessa beela guddaa ture. Yeroo itti namni waan nyaatu dhabee udaan gugee nyaatu, yeroo namni waan nyaatu dhabee mata arree nyaatu, yeroo namni waan nyaatu dhabee daa'ima olii isaa dabaree deebisee nyaatu ture. Yeroo akkasii kana biyya Samaariyaa keessatti namoonni utuu beelli jiru ituu beelaan yeroo akkachaa jiran immoo wanti addaa isaa mudate namoonni arfan biyya Samaariyaa keessaa lamxiin isaa mudannaan biyyicha keessaa gadi baafamanii gadi ari'amantu ture. Isaan gadi ari'aman kun karra Samaariyaa duratti gadi ba'aniitu. Samaariyaa jechuun akkuma nuyi killaa jennu, killaan amma daamatti seenuudhaaf killaan jira. Akkuma nuyi killaa jennu seensa magaalaa tokko magaalaaf magaalaa gidduu killaa sanatti gadi baafamaniitu achi karaatti gadi gatamanii namni quba isaanii qabu, namni waa'ee isaanii kaasu, waa'ee Samaariyaan haajaa isaanii miti achi gadi gatanii jalli kun gatamanii jiru. Har'a gidduutti ergaa sii qaba. Waaqayyo iddoo gatamtee si kaasa. Waaqayyo si kaasaan jedheen. Mirga keessan kaasa Waaqayyo na kaasa jedhaani. Meettuma dabalaa dubbadha Waaqayyo na kaasaa jedhaani. Namoonni kun gatamaniiru. Rakkoo gurguddaa afuriin gataman. Rakkoo gurguddaa afur yeroo isaanitti hin gataman. Tokkoffaa dhukkubni isaanitti dhufe kun lamxiin akka isaan gadi baafamu isaan godheera. Namoonni kun immoo rakkoo guddaan isaan mudatetti waan gadi baafamaniif immoo beela guddaa keessa jiru. Lammaffaan sadaffaan immoo ari'atama jala jiru. Cinqii guddaa isaanitti ulfaateera. Garatti godhan wallalaniitu karra dura ta'aa turan. Samaariyaadhaa fi Sooriyaa gidduu lola jabaatu jira. Warri Samaariyaaf warri Sooriyaa lolaan beekamu. Yeroo hundumaa wal lolu Sooriyaaf Samaariyaan yeroo hundumaa dhukaasa walitti banu. Warri Sooriyaa keessa jiraatan Samaariyaa, warri Samaariyaa keessa jiraatan immoo Sooriyaa lolu. Waan isaan irratti lolan waan adda addaatu jira. Akkuma bara keenyaa kana keessatti Samaariyaa keessa wanti jiru illee baay'een jiraachuu baate biyya Sooriyaa keessatti wanti argamu warqeen achi jira, meetiin achi jira, wantoonni gatii jabaa qaban baay'een isaanii biyya Sooriyaa keessatti waan argamaniif warri Samaariyaa kun warra Sooriyaa baay'ee lolu, warri Samaariyaas immoo Sooriyaa lolu. Jarreen lachuyyuu wal lolu. Isaan kun immoo lola keessatti yeroo beelaa keessatti rakkinni isaan mudate, lamxiin isaan mudannaan hin gataman. Achi keessaa ba'an, hin ari'ataman. Ilaalchi isaanirra jiru hundiyyuu isaanirraa ka'e. Garuu akkas ta'e warri gataman kun karra Samaariyaa dura ta'anii lafa dhaqan dhaban. Beela keessa jiru itti ulfaateera. Namni firri isaan abdatan, lammii isaan abdatan of keessaa isaan gadi baaseera. As deemuudhaaf hin danda'amu. Achi deemuudhaaf immoo lola jira. Bitattis mirgatti deemuudhaaf itti dukkanaa'eera. Achi ta'aniitu abdii fixanii ta'anii waan godha wallalaniitu waan tokko isaanii dhufe. Maaltu isaanii dhufa? Iddoo jiran sana ka'anii garuma biyya waan nyaatamu, waan dhugamu, jireenyi gaariin jiru gara biyya Sooriyaa deemuudhaaf murteessan. Namni murteesse hin ba'a. Nu kottaa ameen jedha. Mee dubbadhaa mee olii keessatti namni murteesse hin ba'a jedhaani. Kutannoo qabaadhu ka'i jedhaani. Achuma taanii murteessan maal gochuu qabna? Yoo as Samaariyaatti deebina jenne jiraachuu hin dandeenyu, hin duuna. Nu ajjeesu, lamxii dhagan nu baasaniiru. Biyya Sooriyaa dhannee immoo isaan dhukaasa nutti banu, lolaan nu eeggachaa jiru. Kanaaf iyyuu tokkoof tokko waan nuti gochuun nurra jiru. Yoo nu ajjeesan hin duuna, yoo nu baraaranis immoo hin jiraanna. Kanaaf kaanee eessa dhannaa? Gara Sooriyaa dhannee jedhanii. Gara Sooriyaa. Sooriyaa jechuun diina isaaniiti. Namni
diinatti deemee milkaa. Balbaluma du'aatti deemee jireenya seena. Meeqottaa ameen jedhaa. Haleluuyaa. Namni kutate amma waan tokko waan baay'ee dubbachuun barbaadu sirriitti baay'ee isaa. Wanti nu barbaachisu kutannoodha. Jarreen kun wanti guddaan achitti gaafa sagalee dubbisu argee as ta'anii Sooriyaan ajjeesuuf isaan eeggata. Samaariyaan immoo gadi gateera. Beela keessa jiru, dhukkuba keessa jiru, ari'atamaniiru. Wanti guddaan itti dhufaateera, irratti ol lakkaa'ee jira. As ta'anii xiqqoo muraasa eegataanii booddeetti yaa'an itti yaadan. Maal gochuu qabna? As taa'uun qabnu hin deemna jedhan. Eessa? Lafuma nyaati jiru, lafa warqee fi meetiin itti argamu, gara biyya Sooriyaa deemuu qabna jedhaniin. Kun kutannoodha. Hin yaadamu bara. Lafti isaan itti deemna jedhan lafa lolaati. Lafti isaan itti deemna jedhan lafa baay'ee rakkisaadha. Lafti isaan itti deemna jedhan balbala diinaati. Lafti isaan itti deeman Waaqayyo har'a galgalan waan ergaa sii qaban balbala diinaa keessatti mo'icha siif kenna Waaqayyo. Cabsaniitu eerannaa gara mandara Sooriyaa dhaquu qabna. Lafuma du'aa dhaquu qabna. Balbaluma du'aa seenuu qabna. Yoo duunes hin duuna, yoo jiraannes hin jiraanna. Har'a kutannoo yoo qabaatte Waaqayyo cabsee si baasa. Meda balaadhuma ameen jedhame. Merga keessa kaasa Waaqayyo na baasa jedhaani. Meda balaa dubbadha Waaqayyo na baasa jedhaani. Kutannoo qabaachuudha. Filannoo miti kutannoo. Jarri kun filannoo qaban. Filannoo jechuun bakka yoon asiin na didee asiin nan deemaa waan jedhu hin jiru. Yoon asiin dhabe asiin nan qaba waan jedhu hin jiru. Na dubbisaa. Jarri kun asirra nan milkaa wayimmoo asirra milkaa yoon asiin milkaa'uu dadhabe asiin yoo asiin milkaa'uu dadhabe asiin kan jedhu filannoon tokko iyyuu hin jiru. Sooriyaan biyya lolaati. Dudduuba ari'amaniiru. As keessa beelatu jira, rakkinatu jira. Namni waan nyaatu dhabee karaa dabaree deeffatee ilmaan olii isaayyuu nyaachaa jira. Dhukkuba guddaatu isaan qabee immoo jira. Israa'el keessatti immoo namni dhukkuba lamxii qabu taa'uu hin danda'u saba sana keessa. Of keessa ari'atamaniiru. Waaqayyo har'a kaaseetu ulfinaan si dhaabaan jedhaan. Namni amanee dhufe jira. Namni amanee dhufe jira. Namni misti warra amantanii dhuftan. Warri amantanii akka keessan gaaftan har'aa kaasee miilli keessa hin ulfaatu. Waa dubbadheeraan ila. Namas biiroodhaan dhufan dadhabaa oolee maal jechaa oolee san achi dhufa. Garuu waan dubbadhala. Nama kutannoo qabu Waaqayyo har'a iddoodhuma sodaachisaa jibbisiisaa keessatti miilla isaa ulfeessa Waaqayyo. Ila irra deebi'een jedha. Siin galle. Ammalee siin galle. Tiwaatee gaartu I don't know. Ila akkan siin jedhe kutannoo qabda tanaan Waaqayyo addunyaa madukkana'aa keessatti miilla kee ulfeessaan jedheen. Ammalee ameen hin jedhe. Ila amma sirra deebi'een jedha. Ila iddoodhuma hin danda'amu itti tokko lama sadiitti ofirratti lakkoofta jirtutti Waaqayyo jireenya keetti waan haaraa fidee si ulfeessaa siin jedheen. Mee baasaa makka waldaatti yaati. Mee ameen jedha dabalaati. Jecha sadii dubbatan. Maaf duuna jedhan. Maal jedhan? Warri dubbistan maal jedhan? Maaf dubbatanii? Maaf duuna. Kanaafu in kaana in deemna jedhan. Jecha meeqa? Jarana dubbadhaa ka. Afaan maalii dubbachaa afaan amarfamuu hin danda'u ka. Caccabsuuf immoo rakkadudha. La maaf duuna jedhanii. Mee of tuqi maan du'aa jedhiin. Nan kaa jedhiin. Nan deema jedhiin. Dubbattumati. Atamara waan ta'e yoo eegda atamara ajii wayi. Kottu fireeshidhuma alaasuma dadhabaa wangeela fakkaatu fudhadhuma asitti hima guyyoomni. Ammaa moona akkoo kana qabdu kana qaxirate dinqiidha. Almoo waan biraas tinimu. Ila amma wanti nuti barre waan biraan hin jiru. Waan tokkoon sitti himu. Ila akka jedhaniin. In ta'anii jarri kun ta'aa turan jaran. Samaariyaa keessaa ba'aniiru Sooriyaan achi kun killaadha. Killaasa gaafa Adaamaa seenuuf jennu Adaamaa weelkam jennee seenu san achitti gataman. Magaalaa keessaa ba'anii biyya keessaa ba'anii hin taatan jedhanii haleluuyaa hin taatu gatiin qabdu ati oomaa hin fayyaddu kana booddee gatiin qabdu zeeroodha yoo siin jedhan Waaqayyo immoo gatii sitti godhaan jedhan immoo ba'anii rubar killaarra taa'u gatii qabdu ni killaatti ba'anii killaarra taa'u Waaqayyo immoo sagalee fide maal kan jedhu ka'aa kan jedhu mee ameen jedhaa mee nan ka'aa jedhaani. Maaf teenya maal gochuu qabna malee maaf duunaa qoonqoodhaan du'aa jirra Samaariyaatti ol deebine sin duunaa achi gara Sooriyaa deemne sin duunaa kanaaf iyyuu teenyee
nurran jiraatu kaanee deemna jedhani hinkana hinduunu kanaafiyyuu hinuma deemna eessaran nabiyyuma sooriyaadhan jedhani haleluuyaa warra amaneef banamaadha mee ameen jedhaa dabalaati qabi nama sibraa banamaadha jedhiin cufaa fakkaate iyyuu banamaadha jedhiin basmara injirre keessa jira mee amani ameen jedhiyaati nama amane kutannoo qabu kutannoo dhaabar bakka du'aadha jarri sun ka isaatti dhaqqaman gatamaniiru du'oodha maqaan isaanii du'aadha bakka waan nyaatan hin qaban waan dhugan hin qaban waan uffatan hin qaban haalli harkatti badeera namni isaan jibbeera hawaasi isaan jibbeera kallattii jiran hundumaatti qilleensaan gogaa waaqayyoo garuu ka'aa hin duutanii waaqayyoo garuu addunyaa keessa jirtu keessatti bakka jirtu kanatti bakka teessuutti maal hin taatu hin duutu kan jedheen namni amane irra ka'ee ba'a du'a keessaa ka'ee ba'a rakkina keessaa ka'ee ba'a abaarsa keessaa ka'ee ba'a yaaddoo keessaa ka'ee ba'a aboo yabee jariyat maftuuna hin hojjenna jiru hin tajaajilla jiru hin waaqeffanna jiru nutti dubbatama hin jiru jettee abdii kee fittee gombos jettee jirta yoo ta'e waaqayyo ergaa sii qaba Hello jagisa kutaraba hashia ila raji baay'ee dhageessetta ergaa baay'ee dhageessetta akkuma jara kana nagaa jiraachaa turan Sooriyaa keessa Samaariyaa keessa nagaa jiraachaa turan nanni isaanii nagaa ture miilli isaanii nagaa ture harki isaanii nagaa ture tasa dhufee qaamni isaanii gaafa harka xuraa'u immoo jarri of keessa gabbaasan ilaalcha dhaban waaqayyo garuu ajaja baasetu iddoo isaan gataman sana hinduutanii ka'aa jedheeni hinduutu Malo me ame induutu siin jedhani rakkinaan induutu qilleensaan maan induutu haalatii qabamteen induutu yaaddoodhaan induutu waaqayyoo cabsee si baasa yamee jariyat yoo dubbattee ameen jette maal ta'a cabsiiti induu nan baa jedhi dubbadhume itti dubbattee mali induu nan baa jedhi atam akka nama du'ee taate tabar ergaa baay'ee dhageessee raajii baay'ee dhageessee namni baay'ee dubbatee sagalee baay'ee dhageessee hincee taanu taaltaan tarkaanfattaan dabartaa waan baay'ee dhageessee modu kana bar beelli jira kunoo biyya nu jiru Itoophiyaa keessa beelli jira kaan beelaan maraachaa jira waan nyaatu dhabe kaan qullaa ta'e waan uffatu dhabe wargatan maraatu baay'ee argitu waggaadhaan persentiin isaa kan dabalu rakkinni tulfaatee nama keessaa ba'anii maatii keessaa ba'anii zarii keessaa ba'anii fira keessaa ba'anii magaalaa jira keessaa ba'anii kan gataman baay'ee jira ergaan sii qaba hinduutu injiraata Vitani compre jano sakia atitu la sittani man induutun jedhe jarreen lam xoo kana fakkeenya fudhadhu meeti hawaasa keessatti akka nama gatamee taate barattee akka nama gatamee taate dookumentii baattee akka nama gatamee taate daldalli keessa irratti qoshooshee akka nama gatamee taate haalli tulfaatee akka nama gatamee taate atuma waaqeffatu tuma faarfattu si fuulduran buu si fuuldura omtuun darbutuma siin jedhanii ati zuuma utaaltu yookaan immoo omtuu irraan gulootte dilee utuma fiiddu wanti baay'ee si naannee si rakkisee dukkana wanti dhaaltu ani ergaan sii qaba inkaata indeemta inkaata indeemta inkaata indeemta inkaata injeeta inkaata ingeessa itiame jariyat nama sibira gangori qabime luto jika vi suprentali danomaya nama sibira gangori qabirash ak induutu edin abo tana jarbaki dabali induutu edin dubanu sirimati orri kun mo sioli ni chalu orri dabali yo dubban yo waqi fan abidda barabaran yo gatawante kor tak yo ho eno ne jenna orre mo jenna kan da ko antane me dabali induutu jedin inkaata edin indeemta edin lafa e bageessa edin afaan ke bani amen edin amen kan kana amen jenne mala fenji sar annan qorrasa friji keessa ne uddi amen jetto kan kana amen induutu inkaata aba aba sinande amen ela maaduna dani achuma rajira bar maabduna inkana indemne dan kana bodde maanni gudam kutanno da bar filanno miti filanno son tay kutanno nama basa babiya amen kontu amen je mane ata ga to maltra tamiti maltra shiro bayanati kitifo esinje abba barbadeti nyaata akka
humna keetti. Kun garuu jarri kun oomaa filannoo tokko illee hin qaban. Maal qabu garuu? Wayne abbaa kooti maal qabu jaruu? Hin jiran. Maal qabu garuu? Kutannoo qabu. Kutannoo isaa hin desnee dheeraan. Amma waa'ee paasteroolii kan abbaa keenyas waan baay'ee lallabee ta'uu danda'a. Barsiisa ta'uu danda'a. Afaan damma sana. Garuu waa sitti moon waan tokko sitti moon barbaadaan filannoo miti kutannoo qabanan hin geessa. Atuma danqaan baay'ee baay'atu. Utuma kanaan meeqa tufamu. Utuma seexanni awaajii meeqa sirratti awaaju hin geessa. Maal jedhan jarri kun kutannoo isaaniitiin hin kaana jedhani. Maaliif teenye asitti duuna jedhaniin. Waaw haleluuyaa. Waaqayyo laphee murtii qabu barbaada. Afuura murtii qabu barbaada. Eenyummaa murtii qabu barbaada. Har'aa kaasee akka dinkaane akka teessee duutu kan si godhu humna maqaa Yesuus irraa cireera. Ulaatiyaa gassi qabee sirra coochir jelevantana makila guuta rooba suna gassi qabee imkaatu taa'uu qabda du'uu qabda siin jedhee si owwaalee mana kee owwaalee jireenya kee owwaalee gaa'ila kee owwaalee faayinaansii kee owwaalee eebba kee owwaalee isa taa'u har'a galgala kana maqaa Yesuus irraa galagalcheera. Mana kee irraa galagalcheera. Jireenya kee irraa galagalcheera. Tajaajila kee irraa galagalcheera. Cook jedhii itti ameen jedhii amoo. Sirra taa'uu hin danda'u. Arrasa si ajjeesee teessee duuta siin jedhu Waaqo sirraa muraan jedhe. Dhugi namas bira nakaa argi baaki. Kutannoo si barbaachisa jedhiin. Dubbadhu baaki kutannoo si barbaachisa jedhiin. Kayyi jedhiin. Maaloo dubba wayina baaki laa kayyi jedhiin mee. Ka'uu si barbaachisa jedhiin. Teesseen naan hin geessu jedhiin. Kaateen naan immoo hin geessa jedhiin. Sirra abanamu. Sirra abanamu. Mana keerra abanamu. Jireenya keerra abanamu. Arraa kaasee labsiif awwaajii du'aa mana keerraa jireenya keerraa dhayeeraan. Wala jekaata ramashita roba suna awwaajii du'aa humna du'aa fura du'aa qabeenya tokko kaa'ee rakkinaaf yaaddoof kan si ajjeese har'a mana kee jireenya keerraa humna maqaa Yesuusiin xarageera sirra. Weena jogorra na suuta labashia maqaa Yesuusiin sirraa xarageera. Olo jogoi sepraniado. Haleluuyaa. Waaqayyo warra kutannoo qaban hin kaasa. Fakkeenya sii kenna abbaati. Welcome. Fakkeenya sii kenna. Abrahaam kutateetu obboleessuma isaas akka shaanxaatti diramee bahe Loox irraa narraa adda bahe. Akka shaanxaatti diramee duukaa bahe Loox. Waaqayyoon barbaade duukaatti. Aaboon irraa kaasee boqonnaa 13. Seeruma dubbisaa. Aaboon irraa adda bahe irraa kaasee sin barbaadu. Kutannoodhaan yoo barbaadde kunoo hedee lafti fudhadhu. Kutannoo isaa. Yoo barbaadde immoo kunoo jedheen. Arraa kaasee anaaf waaqolti buusaa irta waan ta'eef firoomni kee yoo barbaachise hunarraa hafu jedheen. Achi gorii asan goraa jedheen. Yoo barbaadde immoo as gorii asan goraa jedheen. Waaqayyo waan hin barbaachifne sirraa adda baasee si eebbisa. Cook jedhee afaan kee keessaa baasee ameen jedhee ati. Waan hin barbaachifne sirraa adda baasee si eebbisa. Korojoo waaqayyo sitti niine korojoo waaqayyo sirra hin keenye sana baatteen joortu baatteen dadhabdu har'a galgalarraa kaasee Waaqo sirraa buusa. Olo vadiyaas yaala. Waaqayyo korojoo siin eeyyamne sana yookaas immoo seexanni sirra kaa'ee bii lafaa sirra kaasee tulfeessee saffistee bakkee bira akka hin geenyeef waan sirra rakkisu sana har'a galgala Waaqayyo sirraa gataan jedheen. Kutannoodhaan biraa maal jedhe narraa adda bahi gurbaa jedheen. Filadhoo barbaade achi filadhoo barbaade immoo as filadhoo jedheen. Nan rakkisin jedheen nan danqin jedheen. Annama kutataa jedheen dhaga'een bahe jedheen. Haleluuyaa. Sagalee dhaga'een bahe jedheen. Annama ergaa qabuudha jedheen. Waaqayyo lafa na ilaalee qabaa ati narraa bahe jedheen. Waaqayyo lafa si ilaalee akka hin geenyeef waan si duukaa bahe humna maqaa Yesuus irraa dhaheera. Ati eebbaaf deemtaan immoo eebba kee nyaachuu deema. Ati eebbaaf deemtaan immoo eebba kee gatachuu deema. Ati eebbaaf baate inni immoo eebba keessa jalaa sukkuumuudhaaf deema. Eebba kee tursiisuudhaaf deema. Har'a galgala maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti eebba kee danqu suni si biraa haafu. Afii jedheen na biraa. Kutannoodha. Daani'el keessatti gaafa dubbistan Mishaak Saadiyaaq Abdineegoon kutannoodhaan abdii dachaa torba gaafa ba'u itti adeeman. Maaliin ta'u? Nungubu. Senagaa dubbifta Yohaannis abbaa mul'ata.
zayita danfaa keessatti ituu ijaan ilaaluu kan seenu kutannoodha. Ana Kiristoos hin dhiisu suma naa wayyadeeti. Daani'el dhugaa baatee dhugaa qabatee boolla leencaatti leenca guyyaa meeqa gabu bulchanii gaafatti geessan kutannoodhaan boolla leencaatti deeme. Waaqa dhiiftamoo dhiiftu. Bifa fakkeenyaaf sagadamoo sagadu hin sagadu. Akkas godhamoo hin godhu. Maa kutannoo qaba. Waan tokko laaleera. Namni kutannoo qabu sodaan qabu. Kutannoon kan danda'amu waaqa qabaachuudhaan. Jaran warri Kiristoositti isa dhugaa amanan sodaan qaban. Iji sodaa keessaa badeera. Kan isaan argan ija jagna ta'e ija sirriidha. Nikko yoo shiroo mana dhabnee humba cabbacamna. Hin sodaanna. Waan kumti wayyoo waan qilleensofte nuyi. Gurra 50 liqimsina nuti. Sodaanna hin dandeenyu. Warri isa dhugaatti Kiristoosiin dhugaadhaaf amanan garuu sodaan qaban. Macaafa Ruut keessatti oduu biftan Ruut Naa'omiin shakkas jette. Ani kana booddee mucaa dhalee siin guddisu jetteen. Kanaafuu eerumuu dandeessaa tamma firiidha abbaan manaa hin du'e hin mormamu sirriidha eerumi filadhu nama barbaadetti eerumuu dandeessaa nan danqinsichi dhalee siin guddisu jetteen. Akkamitti akkanaan jetta ansi wajjinuman deema biyyi kee biyya kooti waaqni kee waaqa kooti kallattee sochooturra achi asin goru dhugaa waaqa isa jiraata narra adda bayettee anan jajjabeessin jetteetu kutannoodhaan amaatii isheetti maxxante. Eebba fuulduraa beetti. Namni kutannoo qabu eebba gara si beeka jaran. Ameen. Haleluuyaa. Mee kutannoo jedhaani. Mee itti deebi'aa. Afaan Oromoo kan namni hin beekne jira kutannoo. Bakka filannoo miti. Dhaloonni nu amma keerroo anaaf filannoo barbaadna. Yetamachee nagar waan tolaa wayii barbaadna miti. Kutannoo hin qabnu filannoo keenyatu baay'ata. Zeeroo rayuu dhaabanneen filannaa bara. Waan tokko harkarraa hin qabnu filannaa. Akkasii nuyi bara. Waan tokko hin qabnu garuu hin filanna. Hojiin filannaa. Waan kee jiraannu filannaa. Waan nyaannu filannaa. Kararra deemnu filannaa. Filataadha nuti. Kutannoo qabnu. Namni kutannoo qabu garuu filannoo osoo hin ta'in waaqa isa waame ilaaleetu kutannoodhaan itti adeema. Mee waa baraa warra ammaarra. Ani waan cimaan irraa baradhe. In kaan yaabu. Gaafa isaan biyya Sooriyaatti achi ka'ani. Waaqayyo immoo warra biyya Sooriyaa keessaa dursee dhaqee biyyicha keessaa ari'e. Sidura ari'a waaqayyo. Buramee jedhame. Sidura ari'aan jedhe. Lafati hojjettu, lafati jiraattu, mul'ata kee, eebba kee, kaayyoo kee, istiraateejii ittiin sochootu hundumaa rakkisuudhaaf fuula kee dura kan naanna'an kan si danqan sana waaqayyo hin ari'aan jedhe. Bar namni kutatee eebban eegamne nyaata, eebban eegamne dhaala. Hin ba'an. Hin deeman. Gaafa isaan guyyaa deemuu hin danda'anii bar. Sagaleen kun maal jedha? Yoom kaan jedha jaran. Galgala jedha. Dukkana eega. Ayyaman qaban kaabbaan argee isaan loluu danda'a, isaan dha'uu danda'a. Kanaaf dukkana galgalaa ka'aniitu jarreen kun arfan eeran dhadhaniin Sooriyaadhaan dhadhan. Sooriyaan biyya lolaati. Orommatti deemu bar. Nama bineensatti deemuudhaa bar. Warra meeshaa qabatee isaan eegu. Warra ajjeesuuf isaan eegutti kutannoo qabaatanii waaqayyo nu wajjiniin jiradhanii gaafa isaan Sooriyaatti qajeelani. Asuma gaafa kottee isaanii ka'u waaqayyo immoo Sooriyaa keessaa uummataaf loltoota Sooriyaa hundumaa in ari'e. Waaqayyo si dura ari'a. Kottu ameen jedhi ati. Isa si rakkise waaqayyo in ari'aan jedhe. Mee dubbadhaa jecha kana waaqayyo jedhaani. Ana duraa jedha. Isa na rakkise jedha. Hin ari'a jedhaani. In darbe waaqayyo isaan asii kaan galgala waaqayyo immoo dursee Sooriyaa deeme. Sooriyaan maal dhagaa? Mootiin Sooriyaa kan hin dhaga'u sagalee lola, sagalee fardeeni, sagalee meeshaa jajjabaa. Oomtuun jiru. Wanti irratti dhukaasaa jiru hin jiru. Waaqayyo darbeera. Warra kutannoo qabaniif waaqayyo darbee gara siidota. Nan lolame manni koo lola qaba, jireenyi koo lola qaba, gaa'illi koo lola qaba, hojiin koo lola qaba, istaafiin koo lola qaba, itti gaafatamaan koo, itti gaafatamuun koo, itti aanaan koo,
keenya waan sitti ma ergaan sii qabaar waaqayyo darbee sii lolaan jedhe. Kana booddee gaafa isaan asii ka'an garashi kan dhaga'amu sagalee lolaati. Meeshaan hin dhaga'amu, sagaleen qaqawwee hin dhaga'amu, sagaleen kottee fardeenii gaggaggaggaggaggaggu hin dhaga'amu. Warri Sooriyaa keessa jiran tokko osoo nafin Sooriyaa keessa mutuut jennaan baqatanii badan. Baqatanii Sooriyaa keessa tokko osoo nafin horiin dhiisanii biddeen tolfame masoo biratti dhiisanii warqee meetii saanduqa keessatti dhiisanii. Wow, haleluuyaa. Harreen achitti dhaadha, saawwi achitti dhaadha, oolonni re'oonni achitti dhaadha. Waan hundumaa dhiisaniitu uffanti uffatamu achi guuteera. Jarri banneen ragaa fedhan ilaa sagalee qawwee sagalee sosochii sagalee lolaa gaafa dhagaan fiiganii biyya Sooriyaa keessaa hin badan. Waaqayyo iddoo gasii dhiisiseetu eebbas nyaachisa. Ergaa sii taa kana ameen jedheeti. Iddoo gasii dhiisise fiiganii keessa baqatan. Gaafa isaan keessa baqatan kana booddee warri sun yaaddaadha kan seenan, sodaachaadha kan seenan. Gaafa isaan achi dunkaana isaanii tokkotti seenan omtuun jiru, sagaleen namaan jiru, wanti dhamu hin jiru. Baay'ee beelaan jiru jiran utuu nyaatiin turan, utuu nyaatiin turte mini arraa booddee kutannoo qaban hin nyaatta. Maal siroo nyaatta muddee ta'uu maraataa kan ismaalti irraa nyaata. Waasitti mu ila manta yoo ta'e eebba isa bara baay'ee dhageesse, kakuu isa bara baay'ee dhageesse, sagalee isa bara baay'ee dhageesse hin nyaattaan jedheen. Ila nyaata dibbee kadhasti gatamanii namni bishaan itti kennuu dhabee akka jechaa turanii arra gaafa itti seenan jalqabuma irratti masoo biratti buddeen argan. Asii buddeen isaanii likik godhanii nyaatan dursanii waxiin kunuu tolfame. Mana hundumaa keessa jira bar. Kanaaf nama tokko miti. Loltuu bichaatu baqate miti. Mootiin gadhiisee, sabi gadhiisee, loltuun gadhiisee, illim jedhanii Samaariyaa keessaa hundi isaanii badan. Sooriyaa keessaa hundi isaanii badan. Kana booddee seenaniitu buddeen isaanii godhanii nyaatan. Egaa buddeen isaanii qufanii booddee immoo dunkaana gambiraa seenan. Dunkaana gambiraa gaafa seenan immoo meetiin warqeen as jira. Isa immoo hin fudhatan. Dhaqanii immoo hin dhokfatan. Amma immoo isa gambiraa seenan. Isa keessaas hin fudhatan, hin dhokfatan. Argite gaafa lalan horiin achiidhaa jirti. Waan hundumtu isaan ajaa'ibsiise. Eessa dhaqan warri Sooriyaa, warri kaleessa nu lolan, warri kaleessa afaan nutti banan, warri kaleessa nu cannaqan eessa dhaqan? Oo Waaqayyo ari'eessa duraa balleessa yee. Itti ba'aniit eebba hundumaa guuratanii maaf cal jennaa jedhanii. Cal jechuun qabnu achi deebinee misiraachuu jedhanii. Warreen si ari'atan warreen eenyummaa keenya wallaalan warreen of keessa gasi baasan itti misiraachuu dubbataati. Nama tokkoof taaku irra deebiin sitti hima. Warreen gatiin qabdu siin jedhan, warreen si gatan, warreen waa'eedhuma keeyyuu dhiisan ati itti deebitee misiraachuutti himta. Jarri lamxaa'oon Samaariyaa keessa ari'amanii jibbamanii ba'an kun har'a nyaatanii quufanii uffata isaanii geeddaratanii warqeen meetii qabatanii gara biyya Samaariyaatti achi deebi'an. Waaqayyo duwwaa baasee duwwaa sin deebisu, harka qullaa baasee qullaa sin deebisu. Eebba bal'aa, baajeta bal'aa, barakata bal'aa mana keetti hin dachaasa hiitamee jari'atu. Namni kutannoo qabu diina isaa saama. Mee ameen jedhaa kan. Tani namoonni saamamaa turtan jiraachuu dandeessu. Hin hojjettuun saamamtu, hin barattuun saamamtu, hin yaaltuun saamamtu. Mee amanaa isa na saamaa ture nan saama jedhaanii mee. Namni amantii yaa dubbatu amma sagaleen keessa sagalee koo tokkichaa hin maayikii firaa qabee jira. Mee dubbadhaa caggoodhaadhuma isa na saamaa ture nan saamaa jedhaanii. Nama baay'ee saamamaa bara. Hin hojjeta hin saamamaa, hin barata hin saamamaa, mul'anni isaa hin saamamaa, eebbi isaa hin saamamaa, nagaan isaa hin saamamaa. Har'a dabareen sii deebi'eera. Har'a dabareen sii deebi'eera. Waasitti mu fira keetti misiraachoo himta. Hiriyaa keetti misiraachoo himta. Firoottan keetti misiraachoo himta. Maatii keetti misiraachoo himta. Harka qullaa miti harka kee guuttattee, qullaa kee miti uffattee, baajata dhabdeemti baajata qabattee, eebba dhabdeemti eebba baattee misiraachoo himta. Ameen jedhiyati. Mee misiraachoo hima jedhaani. Na wajjin dubbadhaame maatii kootti jedha. Firoottan kootti. Hiriyoota kootti. Oh, saba kootti. Misiraachoon hima. Warra amma dubbattan isiniif haa ta'u. Gooftaan akkasuma jedhe akkuma amantii siif ta'u miti akkasuma jara.
warra amma dubbattan misraachoon hima maatii koo na eega biyyatu na eega hiriyoonni koo na eegu waldaan kiristaanaa koo na eegdi ani misraachoo qaban ani morrettan maqaa Yesuus Kiristoosiin boojuu baadhaa misraachoo hima harkarratti qabadhu maqaa Yesuusiin waan dhabde waan nyaatan hin qaban waan uffatan hin qaban gatamaniiru beela'aniiru dhukkufataniiru arra garuu waaqayyo gaafa isaa yaadatu misraachoo baatan warra Samaariyaa kaleessa of keessa isaan baasatti garagalaniitu arra qabeenyan nuuf kadhatan meetiin kunoo jedhanii isa duwwaa balbala mootummaa tokko jedhaniitu waardiyaa balbala eeggataniitu biyyi Sooriyaa hundiyyuu keessaa badaniiru wanti nu badeera ummanni isaa badeera kanatti jiru warqeedha meetiidha kottaa warqee meetii agurra nu jedhanii labsi namni kutannoo qabu eebba ulfina baajeta aaraatti darba kanaaf iyyuu maaltu nu barbaachisa gabaabumatti kutannoo nu barbaachisa gaafa waaqeffannu kutannoo gaafa kadhannu kutannoo abdii dhabnee lafa dhaabane deemuu qabnu ta'uu didee toluu didee natti ulfaate jennee bootaa gadhiisuu hin qabnu dhaabannee kutannoo qabaannee waan dukkana fakkaatu baqannee deemuu qabnu ifa nu eeggatu dhiifne dhaabanneedhuma wanta waaqayyoo waadaa nuu gale sana eeggachuu nurra jira guyyaatti waaqayyoo miilla keenya ulfaachisu dhufa guyyaatti waaqayyoo eebba keenyatti nu baasu dhufa guyyaatti waaqayyoo waan nu abaare nurraa kaasu dhufa guyyaatti waaqayyoo waan ilaalleetti idii xuuxnee abdii kutanne keessaa miilla keenya baasu dhufa jaran kanaaf kutannoo qabaachuu qabna kiristaanota ajabaan misajjiin koo kan dhaaban waaqayyoo yaada sii qaba waaqayyoo akeeka sii qaba wanti waaqayyoo sii yaade wanti waaqayyoo sii akeeke haala keerratti hundaa'ee miti jarreen kun akka lamxaanii fi akka qaamni isaanii badee fi akka namni of keessaa isaan baasee fi akka haalli isaanii ulfaatee fi yaadataman jireenyatti deebi'uu hin danda'an waaqayyo garuu balbala isaan ittiin eebbifaman bane waaqayyo waan hin yaadamne wayi lamxaan eebbifamee hin beeku bicha keessatti lamxaan fakkeenya ta'ee hin beeku lamxaan balbala eebbaa ta'ee hin beeku lamxaan dirree lolli kiyaa meeshaa meeqa dhukaa'u seenee hin beeku waaqayyo garuu cabsee isaan baase waaqayyo inni warreen lamxi kana cabsee baase arras cabsee si baase kanaaf kutannoo qabaadhu dhaabannee kadhannu yeroo gabaabaa kadhannu Hallelujah. Yesus Kristos gooftaadha. Hallelujah. Namni amane yoo jiraate dhugumayyuu akka sagalee kanaatti namni ani gatameera haalli na dhiiseera ulfaateera sammuu ko ol ta'eera jedhu yoo jiraate arra ani misraachoon sii qaba waaqayyo humna isaatiin cabsee si baasa waaqayyo afuura isaatiin cabsee si baasa waaqayyo harka isaan cabsee si baasa mana keerra abaasa cabsee jireenya keerra abaasa cabsee kaayyoo keerra abaasa cabsee mul'ata ati qabatteerra abaasa cabsee karoora keerra abaasa cabsee waan gasi qabe waan si dhoksa sirraa kaasee waaqayyo arra balbala eebbaa sii baneetu dirree aaraatti cabsee si baasa balbala eebbaatti si baasa balbala ulfinaatti si baasa balbala baajataatti si baasa arra booddee waan si qabu hin jiraatu waaqayyo saggoo keerra ba'aa ulfaataa kaasee jireenya keerra ba'aa ulfaataa kaasee bara keerra ba'aa ulfaataa kaasee balbala eebbaatti miilla kee baasa haleluuyaa Yesus gooftaadha waaqayyo si baasa gara eebbaatti si baasa gara mul'ata aaraatti si baasa gara baajata aaraatti si baasa gara ulfina aaraatti si baasa manni kan kee himba eebbi kan kee himba mul'anni kee himba baajanni kee himba haleluuyaa cholo dosse haleluuyaa isa gassi qabe isa gassi teessise isa abdii kee nyaate isa si cannaqe isa yaaddoo sitti ta'e waaqayyo sirraa cireetu harraa kaasee keessaa si baasa nama amanuuf balballi argameera helo zogose
nama amanu balballi argameera amani gadhu mena duuka balballi argameera balballi argameera cufaan sun banameera karaa keerraa banameera jireenya keerraa banameera mul'ati haaraan banameera hojii haaraan banameera ayyanda haaraan banameera sirra banameera ilotos ila wanto kun kadhachuu barbaada jireenya kee keessatti abdii kee kan nyaate jireenya kee keessatti mul'ata kee kan nyaate jireenya kee keessatti yaaddoodhaan jireenya kee kan dhuge jireenya kee keessatti dabartee kan deemne kan si godhe jireenya kee keessatti ari'atamaa kan si godhe arraa kaasee sirraa dha'eera jireenya kee irraa dha'eera mana kee irraa dha'eera tajaajila kee irraa dha'eera waaqeffannaa kee irraa dha'eera mul'ata kee irraa dha'eera eebba kee irraa dha'eera nagaa kee irraa dha'eera hafuura kee irraa dha'eera faayinaansii kee irraa dha'eera